galgala keessa isaatti lamatti deemuu dandeessanii qaama olaanaatiin dhorkee jedhee manni amala sirreessaa sun dhorkee. Kanaaf sanbattan lamaan yaala malee turan jechuudha. Hakiimtonni isaanii dhuunfaatti yaalaa turanis erga danqaan akkasii mana amala sirreessaa kanaan kan uumamu ta'ee nuti tajaajila kennuu hin dandeenyu. Kana gidduutti rakkinni yoo dhufetti gaafatamummaan hin fudhannu jedhanii tajaajila kennaa turan addaan kutanii. Kanaaf sanbata kana lamaan hundi isaaniiyyuu tajaajila yaalaa malee turan jechuudha. Kanaaf laaffatanii waan jiraniif kaleessa ganama mana murtii eeyyannoo barreessine manni murtii irra deebi'ee kana dura ajaja kennaa ture. Yeroo adda addaatti ajaja kennee ture hakiimii dhuunfaa isaaniitii fi mana hakiimii dhuunfaa isaaniitti akka yaalaman. Bu'uuruma kanaan isuma kana irra deebisee kana hubatee ammallee hakiimii dhuunfaa isaaniitii fi mana hakiimii isaan barbaadanitti yookaan filatanitti iddoo nageenyi isaanii fi nageenyi biyyaa eegamuu danda'utti yaala akka argatan jedhee ajaja sana kenne jechuudha kaleessa manni murtii. Akka hojiirra oolu ta'eera moo ergasii deebi'anii hin deemne hakiimonni dhuunfaa isaanii? Ergasii jechuun edaa galgala irraa qabanii achuma jiru. Mana yaalaa dhuunfaa sana geessuudhaaf yaalaa jiru. Kaleessa irraa qabanii piroosiijarii tokko tokkotti jira waan ta'eef isa raawwachiisuudhaaf achuma jiru. Fayyaan isaanii maal fakkaata isa torban darbeerra? Fayyaan isaanii akkuma nama tokkotti ilaala. Hakiimiitii fayyaa isaanii mirkaneessuu qaba ture. Fayyaan isaanii baay'ee akka nama dhuunfaatti akka nama ogummaa fayyaa hin qabnetti yoo ilaalu baay'ee sodaachisaadha. Yaaddessaadha. Fayyaan isaanii garmalee laafanii hin jijjiisu malee ol jedhanii nama dhufu. Tarii waa'ee beellama isaanii waa'ee dhimma isaanii irratti waan ta'e haasa'amee beellamni gaafa 22tti beellamamee jira. Amma sanatti waan ta'u hin beeknu. Gaafa 22 garuu beellama qabu mana murtiiti. Kun kanaan osoo jiru har'a sa'a booda obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsatanii yaaliif jecha hospitaala Xoor Haayilochaa akka galfaman maatiirraa mirkaneeffadheera jedhan obbo Tuuliin. Yaalii akkamii argataa jiru kan jedhuu fi hakiimota dhuunfaa isaaniirraa qulqulleessuuf yaallee qunnamuu hin dandeenye kan jedhan obbo Tuuliin maatiin garuu achi galfamuu isaanii mirkaneessineera naan jedhan jechuun BBCtti dubbatan. Obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Maammadii fi Hamzaa Daanaa fa'a ergaa lagannaa nyaataa jalqabanii guyyoonni 20 darbaniiru. Oduu gaggabaaboo isinitti hima. Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo laga Koongoo irratti bidiruun dhidhimte yoo xiqqaate namootni 60 ta'an du'uun namootni 300 baraaramuu qondaalonni mootummaa himan. Bidiruun kun baha magaalaa guddoo biyyattii Kinshaasaatti osoo galgala imalarra jirtu dhagaatti bu'uun akka miidhaan irra ga'e jiraattonni himaniiru. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron lixa biyyoota Afrikaa keessatti loltoonni bobbaasan lakkoofsaan akka xiqqaatuuf ammatti hin karoorsine jedhan. Loltootni Faransaay 5,000 waggoota 8f biyyoota akka Burkina Faso, Chaad, Maalii, Mooritaaniyaa fi Niijer keessatti hidhattoota ISIS waraanaa turan. Isaan keessaa 55 ajjeefamaniiru. Hooggantuun Maayinaamaar hidhamte Aung San Suu Kyi yakka lammataa biraan himatamte. Karaa viidiyoo mana murtiitti kan dhiyaate San Suu Kyiin yakki lammataa ittiin himatamte seera ittisa balaa uumamaa cabsite kan jedhu malee maal akka ta'e addatti hin baramne. Kan itti aanuun filannoo Itiyoophiyaa caamsa dhufu gara xumuraa gaggeeffamu irratti hirmaachuuf duula na filadhaa fi galmee kaadhimamtoota akka hin jalqabne KFO'n hime. Dura ta'an paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa hanga mootummaan gaaffii keenyaaf deebii kennutti sochii gochuu hin dandeenyu jedhan. Gaaffii gurguddoon paartichaas hooggansii fi miseensonni paartichaa hidhamuu fi waajjiraaleen cufamuu ta'uu himaniiru. Mootummaa bicaa boordiin mootummaa wanti gaafanne jira. Ammanni jeeqee ilaallutti homaa jechuun jiru. Gaaffiin keessan maali? Gaaffii warra hidhamaa gaafanneerra. Waajjira cufame akka qabu gaafanneerra. Dirreen siyaasaa dhiphate akka fooyya'u gaafanneerra. Warri boordiin filannoos bobbaase mirchaa gaggeessan jedhee bobbaases iddoo baay'ee rakkoo qabu. Rakkoo akkamiitu mudata isaan? Idduma isaanii walitti dhufan iyyuu hin deemu. Gaaffiin keessan achirratti maalidha? Maalaa ta'u jettu? Nuti nama bilisa ta'uu, nama beekamee, nama filannaa deemsisuu gaggeessuu danda'u haa ta'u jenna. Bilisa ta'uun isaanii fi baay'ee murteessaadha. Akkatti isaan itti deeman immoo waan nama quubsu miti. Isin waliin hin mari'anne yeroo namoonni kunneen filamanii waan beektan hin qabdani? Liistiin isaanii nutti argame malee maqaa isaanii eessa akka dhufanii eenyu akka ta'anii maal akka ta'anii isaan warraa baranne malee waan beeknu manga. Gaaffii kanan dhiyeessineef isin isaaniif deebiin isinii kenname hin jiru? Eessaa turree deebiin quubsaan nuun kenname. Tole
Gama biraanii waajjira cufamuu fi miseensota hidhamuu wajjin wal qabatee boordiin filannoo kaafaa'oon akkasumas abaa'oo maqaadhaanii waajjirri jara cufamuu malee lakkoofsa manaa ganda addootii cufamee teessoo isaa nuuf hin kennine kan jedhu adde Burtukaan kaasanii ture. Isin maal jettu? Akkana waajjirri nutti cufame beeku dhimmeerra tasbaasaa turre achi cufamee kanaa ta'uu waan jedhan humna hin qaban ta'ee fedhii humna akka barbaachisetti ilaalaa jiru. Malee eessaa cufamee nus gaafachuu danda'u. Gara sanatti yeroo baay'een deemanii jechuu qofi. Warri mormituun dhagaan qabanii, tiitiriin qabanii, maaliin ta'anii seeruu malee nama liistii kennaafii turre nam tokko ibsanii beekanii. Isaan garuu teessoo isaanii waajjira cufame ibsuu irratti paartileen kunniin kaka'umsa hin qabanidha kan jedhanii isin galchitanii ture jechuudha. Galchinee turre kaka'umsas qabnaa, fedhiis qabnaa. Garuu dirreen rakkoon keenya hiikamu malee waan goonuu hin qabnu jechuudha. Waajjirroo hagamtu cufame? Akka waajjiraatti dhibbaa olidha. Filannoo paartileen tokko duula jalqabanii jiru kan mootummaa jalqabee jira. Haga yoomitti callistanii turtu moo maal eegdure filannoo kana akkamitti eegaa ture? Amma rakkoon hiikamutti filannaan qabnu. Gaafachaa dhumaa nama nuti seen boordii filannoo isaa ta'u mootummaa isaa ta'u gaafachuutti fufna. Isa xumuraarraan baanee jira. Ororoo yookaan qabannaa Harooressa laalla. Ororoon yoomii fi eenyuun qabatama? Torbee darbe giiftii duree Zinaash Taayyaachoo yeroo ijaarsa mana barumsaatiif naannawa Ambootti dhagaa bu'uuraa kaa'an hawaasni naannoo gaachanaa fi farda badhaasee ture. Dhimma kana dubartiidhaaf fardi gaachannii fi eeboonni badhaafamaa fi hin badhaafamuu kan jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti gama lamaan mormii kaaseera. Qorataa seenaa obbo Alamaayyoo Haayilee Waahillikoo Buzuwarqi olaanaa dubbiseera kunooti. Ororoon bakka biraatti Horooressa jedhama. Dhaabata yookaan qabata abbaa gadaati yookaan hayyuuti. Abbaan gadaa ittiin kaksiisa kakaa yookaan immoo waadaa ittiin wannoo jedhu yookaan jilaafis eebbaafis waaqeffannaafis waggaa deemuun ororoo kana qabata abbaan gadaa. Abbummaadhaa jechuudha. Ororoon kun gara gadiitiif gara gubbaatiin mallattoolee lama qaba. Sun dhiiraaf dubara waan ibsudha. Karaa mataatiin kallachaa ibsa. Odaa ibsa. Kana dhaqqaatiin immoo gosa Oromoo jaarmiyaalee lakkuu akka ta'e dhiiraaf dubartii ibsa. Itti fufiinsa dhalootaa ibsaa jechuudha. Dubartoonni qabachuu hin danda'u. Amma yeroo tokko dubartoonni qabatanii hin argamu. Lakki isaan ororoon qabatan. Ororuma yaa fakkaatu malee siiqqee qabatti dubartiin jechuudha. Walgita aangoon ororoo fi siiqqeen walgita wal fakkaata. Akkuma ororoon abbaa gadaa mirga waa hunda raawwachuu qabu. Asii keessisa kan jechuudha. Kun mirga dubartii fi mirga dhiiraa walqixa ta'uusaa kan ibsudha. Gadaa keessatti dhiirri kamuu ororoo qabachuu hin danda'a jechuudha. Malee abbaa gadaa qofa yoo. Dhiirri hundi hin qabatu. Warra safuu qabuudhaan ba'e. Ulee jilaati ba'e ororoon. Warra aangoo ofii hayyootatu qabata. Ulee jilaati warra jilaaf socho'uudha kan qabatu malee ittiin waltumuuf ittiin weddisuu fi miti. Gaachanaa fi farda ka jedhullee amma dhiiraaf dubartootaaf kennaadhaan kennuun waan akkasanillee aadaadhaan akkamitti ilaalama. Giifti dureedhaaf amma yeroo darbe yoo kennan fa'aa mul'ataa ture namoonni qeeqaa turani. Waan kun aadaadhaan sirriidha. Kan kennamuuf dubartiidhaaf gaachannis waraannis hin kennamuuf. Kennamnaani dogoggoraa gaachannis waraannis dhiiraaf kan kennamu kormirree haa ta'u fardirree haa ta'u kan kennamuuf dhiiraaf kennama. Dubartiidhaaf yeroo baay'ee raadatu kennama. Faaya adda addaatu kennama. Dogoggora kanaanis argaan jira bakka tokkotti. Dubartiin haadha nagaati. Nagaadha. Nagaa buusudha hojii ishee. Akka aadaa Oromootti dubartiin duula hin deemti? Wanni hamtuu nuu dhufte malee.